namni Naayiroobii tana taa'u namni Ugaandaa taa'u namni biyya Misraa tana taa'u biyyoota adda addaa keessa jiru bakki isaan tuubboon jiruu isaanii oksijiinni isaanii biyyaalarraa hiibee namni waan hojjeterraa namni doolaara 50 ta'u gama biyya Afrikaa kanan ergine keessaawu namni gadilleen gargaarsan qabu hawaasni kiyya ijoolleen teenyatuun namni doolaara 50 ta'u waan hojjeterraa baatitti gama Itoophiyaan ergine hin jiru beek anaaf beekana gaafa dhuga jellotti sanii olillee kennan waan si ajaa'ibu immoo galatallee qaban baran magarshiin doolaarri 100 biyya teenyatti waa humaan bituu barjaaniin duubas ta'anii bilaashin fuudhanii beekasoo akkamiin aaree duuba silaa bakka hidhaan arge hidhattiin guuratu tatanatu bar doolaarri 200 ilma kiyya waa humaan bituu bar yaa abbaa jan galatoomin hin jirtuu beek akkasin naa himan ijoollee yaa sheekh laffaanee galatoomii dhabne jaatu ijoolleen naa himatu ilmaan firri keenya na abaaree hojii tokko biyya Ingiliz baatii meeqa duroo ganda na abaaranii hojii rabbi si haa balleessu jedhu fal'aan ganduma asii kanarraa ijoollota manguddoo guuranii hajjii geessan mana abbaa Jifaar teessee tawarra hajjii fide abaartuun arge mee waan si ajaa'ibsu idaanii haraarte tuutti haraaranii jiran guyyaa sa'a 6 haraarte tuutti tun nyaanni itti mul'atu dhugaatiin rabbi isaan haa balleessu fidanii asitti gannu naqanii bee ijoolleen tun jiba qabaasifti moo silaa makkaa maal gootiif maallaqarraa kafaltee geessitee beek silaa bakka du'aa'iitti namaa godhan taa'ee abaara asi fidanii gannu naqanii rabbi balaa isaanitti abdullah galatalleen qaban tuuti sun rabbi galata isaanii haa kafalutu maallayni amata dheeraa akkasi deemaa ture sun arra warit deebi'ee hospitaala kana wayta gargaaru eenyu gargaarsi nama tokko dhuunfaa sanirraa ba'ee maal ta'e ummata gargaarti jechuudha wanni xiqqoon ganda kikkican sun liqimsan baatii dhuftu aboomaa akka tursiiftan numa jaantu wanni goggoytu lafti laakiin arra hogga bakka tana gargaaru jechuun wanni qaceelloo namni beekuu qabu bakka tana gargaaru jechuun ummata gargaaru jechuudha dhukkubsataa meeqa ammumaa haas keessa jiru ummata kana gargaaru jechuudha namni waan bareedduu akkanaa hojjetuu fedhe waliin tahee bakka kanaa cimsuun bakka barnootas haa ta'u bakka yaalaatis haa ta'u bakka hawaasni baay'inaan qoodarraa fudhatu cimsuun dirqama jabaadhaa beeke ganallee tuuta birootti illee wanni hin dhaamu hawaasa keenya hunda alaa fi keessa ka jiru wanni eegalame kun waan bareedaatu deemaa jira waan kana itti sharraknee gabbifnee namni kophatti homaa godhuu danda'u beek farhaan arra godhe rabbi jazaa kafaluuf maatii tana wajji guyyuu farhaan hospitaala jiru hundatti akkana godhuu ni danda'a hin mijaa'u hin danda'amu laakiin yoo walit dhufne namni mu'jizaa dalaga kanaafuu jabaadhaa jechuu barbaada farhaanii fi maatiin isaanii warri asirra jiruu fi saahibban isaanii hundi isaaniitu haa galatooman jechuu barbaada insha Allah bakka namni dhukkubsatu jirra kiniin illee warri waa wallaantan kaas keessa jirtan yoo kiniinuma tokkollee nama kennitan rabbi dawaa isinii haa godhu duuba namni mooraa tana seene fayyaan isin biraa haa galu duuba rabbi nu haa gargaaru tuuta hedduu ajaa'ibeetu jira hoggaa wajji deemnu namoota jajjabaa arge namoota hifadheen beeke ka dadhabeen beekne Dr. Ahmad kana mee guutu akka Dr. Ahmad kana galatoominaa jaan inshallah fiilan silaa yoo hidhan malee durumaanuu maraataadha yoo irraa qabde malee dalagi jetteen cinqabdu beeki fiila aboo duutee dhaappu yoo jetteen malee nin beeka mucaan anaa guddise mucaan kun gaafa koronaan du'in hin du'u beek guyyaa korona sabu'ati korona jiraa'uu beeytaan jeen guyyaa tokko sa'a 24 akka dhaabbate ni shakke mucaan kun dhiiroo waa jalaa'uu bayaa jee isa yoo irraa qabde malee godhi jettillee dha jajju akka nambe aboo wayii laaftee asboo achi booda akkasuma jirtaabi ijoollee babbareedduu jira hawaasni ilmaan argatee jira wanni an gammadu nama hawaasa fiitiif yaadu nama wareegama kafalu hawaasni argatuu isaatu na gammachiisa hoggaan deemee laalu joollota kana hoggan laalu waan bareeda hoggaa kana wal qunnamne ni milkooyna inshallah baraka rabbi nu haa taasisu bulchoosota keenya ani bortokola hedduu eeguun beeku isinillee narra laaltan jellee waan shakku rabbi bakka jirtanitti isin haa gargaaru hujii gadaa teessan isin jirtan kana gadaa misoomaa gadaa nagayaa gadaa hawaasni itti gammade rabbi haa taasisu hamtuu rakkoo dhukkuba yaa'ii waan jeeqama tasgabbii hawaasa dhoorku dhukkubaa fi beelaa fi rakkoo rabbi biyya tanatti nutti hin fidini
ولين قبته ورنا جاي بربنا هاتاسسو غلطوما نمني أودو بريني ديرتا دي فما sorry I'm sorry